Namoonni baay'een ka wajjin rakkatan active maan jedhamu kun maal? Passive maan jedhamu kun maal jedhanii active voice and the passive voice. Active voice, passive voice yoo barbaaddan just you should have to know three things. Waa sadi beeku qabdan. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Today, in our grammar class, we are going to learn, or we're going to learn, just active voice and the passive voice. What is active voice and the passive voice, guys? There is a lot of things what you do now. Kabajamtoota daawwattoota channel Aku English with Oromic. Baay'ee channel keenya nagaan ibsasin jecha guyyaadhaa barumsa baay'ee barbaachisaa ingiliffaa keessatti grammar keetti especially kutaa 5 yookaan immoo kutaa 7 ol fi hanga kutaa 12tti even university jira topiikii baay'ee barbaachisu. Namoonni baay'een ka wajjin rakkatan active maan jedhamu kun maal? Passive maan jedhamu kun maal jedhanii ka yeroo baay'ee nu gaafataa jiran akkasumas immoo comment jalatti kan nu kennitan barumsa kana kan nu barsiisan guyyaadhaa yeroo isaa eenee waa'ee topiik kana maal akka ta'e guyyaadhaa barumsa highlight qofa yookaan immoo topiikiin isaa bal'aa waan ta'eef highlight isaa qofa isin barsiifnaa yeroo ta'an immoo takka ennee yookaan immoo teensi jalqabarraa hanga teensi dhumaa isin barsiifna jechuudha. Kanaaf wanti isin gootan yoo jiraate channel keenya yeroo hundayyuu subscribe, like, share gochaa nu wajjin tura. Please stay within us until the end of our video. Now, let's get started. What is active and what is passive? Active means simply it is what the subject does. And passive means, what happened to the subject. What happened to the subject. Yeah, you're right. Okay. Passive means it's a receiver of action. And active means simply by another names or by other ways we can say active means a doer of action and the passive means it is the receiver of action. Active mal, passive mal. Active in walumaa galatti jechuudha nama gocha raawwatu tokko jechuudha. Ingiliffa keetti waa sadiitti jira. Sabeetti abbaa gocha raawwatu, wanta raawwatamuu fi wanta irratti raawwatamu jechuudha. Let me give you just a best example. Fakkeenyaaf ani ni barsiisa jedhe. Ani nama barsiisu. Eenyu barsiisa? Barattoota barsiisa jechuudha. Kanaafuu barattoonni sun objectiidha. Ani immoo sabeetti jechuudha. Jidduu kanatti immoo barsiisummaan verbii ta'a jechuudha. Kanaaf ayit maangoo jedha. Ani maangoo nyaadhoo ta'e kan nyaatu eenyudha? Ani jechuudha. Ani activeedha jechuudha. Namni gocha raawwatu tokko yeroo hundayyuu activeedha jechuudha. Kan gocha irratti raawwatamu sun immoo maalidha? Passive jechuudha. Kanaaf waa'ee active passive deeply gadi fageenyaan barachuudhaaf topiin kun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee gola hundaaf jechuudha. Baay'ee wanta hubachuu qabdan baay'ee jira. Hadda immoo highlight qofa si barsiisa jechuudha. Okay. Akkuma sintume active jechuun what the subject does jechuudha. Wanta sabeetti raawwatuu fi passive means what happened to the subject jechuudha. Wanta sabeetti irratti raawwatame jechuudha. Haala kamiin akka baratamu oolmaa ilaala jechuudha. Okay. Look, when you learn active voice and the passive voice, active voice, passive voice, your button just you should have to know three things. Waa sadi beeku qabdan. Waa sadi kana beeku qabdan. Kun yoo beekin, maybe you can't go far. Baay'ee deemuu dandeettu jechuudha. Active, passive yeroo barattu tokkoffaa tense sana addaan baafachuu qabda. You should have to identify which tense is it. Tense kam. Tense jalqaba tense kee addaan baafachuu qabda. Lammaffaa ammoo wanti gochi irratti raawwatamu sun singular immoo plural. Obiisaa beeku qabda jechuudha. Obiisaa singular immoo plural jalqaba beeku qabda jechuudha. Because seera mataa fi qabu waan ta'eef jechuudha. Kan sadaffaa ammoo verbii. Yeroo hundayyuu active passive keenya yeroo hundayyuu himni keenya maal ta'uu qaba? It must be what transitive verb jechuudha. Transitive verb jechuun the verbs or the subjects or the sentence that has subject, verb and object jechuudha. Okay. Sadii kana beeku sirra dirqama. Active passive jijjiiruudhaaf yeroo hundayyuu subjectii, verbii fi objectiin jiraatu dirqama jechuudha. Sadiin kun yoo hin jiraatin wanti raawwatamu hin jiru jechuudha. Subjectii, verbii fi objectiin jiraatu qaba jechuudha. Kana sadii yoo jiraate kana fuunee garana finnaa, kana fuunee garana finnaa jechuudha. Kanaaf waa sadii kana beekuun sirra dirqama jechuudha. Waa'ee active passive yeroo barattan seera baay'ee jira. Seera isaa yeroo taanu ruulii isaa takka takkaan ni barattan jechuudha. Okay, ammaaf example qofa isin agarsiisa jechuudha. Example 1, he loves me. He loves me. Himi kuni hima transitive verb jechuudha. Transitive verb jechuudha.
transitive verb. Transitive verb jechuun him of keessaa sabeetti verbii fi objectii qaba jechuudha. Look amma as ilaalaa. Hin kenna maalidha? Sabeetti. Laafsiin kenna maalidha? Verbii. Objectiin kenna maalidha? Me. Ana jechuudha. Walii galaami? Ana jechuudha. Ana jechuudha. Okay. He loves me. Inni na jaalata jechuudha. Eenyutu na jaalata? Isattiyyuu na jaalata jechuudha. Gochi irratti raawwatu kun maalidha jechuudha? Activeidha jechuudha. Kanatti ammoo maalidha? Passiveidha jechuudha. Hima kana he loves me inni na jaalata yoo inni fakkeenyaaf hima salphaa si kenne ani maangoo nyaadha. Kanaatu maangoo nyaatu ana jechuudha. Yoo hima kana jijjiirree passive godhu immoo maangoon ana nyaatame jechuudha. Walii galaami? Maangoon ana nyaatame jechuudha. I think isinii galee jira. Fakkeenyaaf I killed Muhammad or somebody. Sorry, I killed a lion. Yoo jedhee fakkeenyaaf ani lion ajjeesoo jedhee eenyutti ajjeese namichatti yoo lion ajjeesuu jechuudha. Lion maal ajjeefame? Namichaan ajjeefame jechuudha. Kanaafuu the lion was killed by whom? Namicha maqaa dhufna jechuudha. So suni akkaataa gochi itti raawwatame jechuudha. Okay. He loves me himi jedhu tokkeetti sabeettiin kenna maalidha? Hidha. Objectiin kenna miidha. Zeen ammoo verbiin kenna maalidha? Love jechuudha. Hima kana amma himi kun amma maalidha? Active jechuudha. Himi kun maalidha? Active voice jechuudha. Active voice jechuudha. Okay. Passive isaa ammoo hima kana yoo jijjiirru yeroo hundayyuu passive kenna gara active yeroo jijjiirru dhumarraa kana jechuudha. Objectirraa kana jechuudha. Start pointing kenna eessa? As jechuudha. Isa kana eessa finna? Gara na finna jechuudha. Osoo gara kanatti jijjiirin jalqaba tensi kenna. Tensi kun kam tensi kana addaan baafatu qabdan. Fakkeenyaaf he loves me. Himni he loves me kun tensi kam? Tensi simple present tense. Formulaan kenna kan passive yookaan immoo kan passive simple tense maal? Formulaan kenna yeroo hundayyuu kun gara dhufu maal ta'a? Object ta'a. Object plus ittaanee maaltu jira? Verb to be. Verb to be. Verb to be tense kana identify isa nan, am, is, and are. Plus ega verb to be kanatti aanee maaltu dhufa? V3 here is past participle. Biyachuun isaan jalatti ilmeelee baay'ee qaba jechuudha. Biin kun namoota baay'ee dhadhalee qaba jechuudha. Isaan keessa nama baay'ee jira. B jala jira, ami, easy, are jira. Egas ammoo was, where jira, being jira. Kan biraa ammoo has, have jira jechuudha. Kanaaf egas ammoo maal ta'a? Past participle jechuun verb 3 jechuudha. V3 jechuudha. Yeroo hundayyuu plus egas kun ammoo gara yoo dhufu maal ta'a? Subject ta'a jechuudha. Subject ta'a jechuudha. Kuni formula isaati jechuudha. Kuni formula isaati jechuudha. Himna si kun gara yoo dhufu object ta'ee dhufa. Egas ammoo hima keessan keetti yeroo hundayyuu maal fayyadamtanii? Verb 3 jechuudha. Active tense hunda keetti maal fayyadamtanii? Verb 3 fayyadamtan jechuudha. Verb 3 V3. Keep in mind. Watch out man. Verb 3 fayyadamtaa jechuudha. Alright. Haala loom example kana. Okay, he loves me dhami. Amma kana gara yoo deebisu maal ta'a? Miin kenni gara object gara sabeetti yoo deebisu jijjiiru maal ta'a? I ta'a jechuudha. I ta'a jechuudha. Kun objectidha. Gara tamuu maal ta'a? I ta'a jechuudha. Okay. Then I maaf askeetti maal fudhata? Ami fudhata jechuudha. I am ennaan. Yeroo hundayyuu sabeetti aanee kan dhufu maalidha? Verb to be dha. Ehetti maal taana? Verb 3 dha. Akkan dagan jechuudha. Okay? I am. Okay? I am. Eegasi verb 3 kenna maalidha? Verb kenna maalidha? Loved. Verb 3 isaa maal ta'a? Loved ta'a jechuudha. Okay? I am loved by whom? Eenyuun jaalatame? By him jechuudha. Hin kenna gara dhufu maal ta'a? Objectii yoo ta'u maal ta'a? Him ta'a jechuudha. Kuni maalidha? Passive jechuudha. Passive ta'a jechuudha. Okay? He loves me. Inni na jaalata. I am loved by him. Ani isaan jaalatame jechuudha. Ani isaan jaalatame jechuudha. She loves me. She loves me. I am loved by whom? By her jechuudha. Okay. Look, kuni seera active passive ta waa'ee isaa tense tokko yeroo barnu sirrii isinii galee abdii qaba. Amma faayilaatii qofsanii example qofa jechuudha. Okay. Ayin kenna kan dhumuu kanatti iyyuu as dhufe waan isin beeku qabdan miin kenna gara jijjiiramu yeroo hundayyuu isin beeku qabdan ayin kenna miidha wiin kenna asidha hin kenna immoo himidha shin kenna immoo her then itinitiba they them kan biraamoo dagadhoo jiraate yuun ta'a yuun ta'a jechuudha jijjiirama jechuudha. Okay. Yeroo hundayyuu
kun yoo jalqabe iraati gara ammoo gara paasiif jiramu gara jijjirama kun ammoo garanatti kun illee garanatti kun ammoo garanatti ofumaa wali jijjirama jechuudha wali galaami ofumaa wali jijjirama jechuudha kanaaf he loves me kun miin kun gara dhufee gara si jijjirama ta'a I ta'a jechuudha miin kenna maal ta'a I ta'a jechuudha okay I kenna maal fudhata ami fudhata moo easy moo ari ami fudhata jechuudha yeroo hundayyuu I am ennaan we are he is she is it is ennaan jechuudha okay kanaafiyyuu emmi kenna yookaan ammoo ami kenna si dhufe jechuudha eegas ammoo yeroo hundayyuu passive fi active get maal fenna verb jechuudha verb siri yoon beekin ammoo eessa deemuu hin dandeechu kanaaf you should have to just study these three okay love touch egas ammoo buying kenna ammoo formula kenna jechuudha buy kenna fayyadamuu dandeetta dhiisuu ne tarakkoon qaba jechuudha ma jijjiirra jechuudha so I am loved by whom by him hin kenna gara jijjiirama gara him jechuudha kun ammoo jechuudha maal ta'e jechuudha asitamma object ta'e jechuudha okay example lammaffaa ammoo he opens the door inni balbala ni bana balbala ni baname isaan baname jechuudha yeroo jijjiirra baanu yeroo hundayyuu sadaa kaansi kaasii kun singular yoo purai the door jechuun bari tokko bari baay'ee tokko jechuudha osoo sitti ammoo baay'ee tokko asitti ammoo esi qabaatee asitti ammoo esi nada the door sennaan the doors purai dami egas maa fudhata ammoo easy la formulaan kenna kun azira formulaan kenna azira jechuudha okay formulaan kenna azira jechuudha the doors are egas maa dha verb siri jechuudha opened taaju verb siri isaa maal ta'a opened taaju opened by whom by him jechuudha himi kenna salfe kanatti yu garanti jijjirame himi ta'e jijjirame jechuudha wali galami kanaaf kuni formula isaati yeroo hundayyuu formulaan kenna b plus past participle waa'ee kana deeply gadi fageenya ni barana yeroo taanu class taanu keessatti tensi tokko farra simple parenthesis enne formula salafa kenne example isaa baay'ee ilaalle tokko ilaalle jechuudha akka isin galutti wanni ariifannuuf hin jiru yoo fayyaan jiraatte waluma bira jira yeroo hundayyuu isin ammaaf barumsa kenna kana waa'ee active fi passive kana fakkaata active jechuun ammoo dura of action dha passive jechuun ammoo it is receiver of action jechuudha formulaan kenna yeroo hundayyuu waa'ee active passive yeroo barannu tensi addaan baafachuu qabda himni keessan ammoo transitive verbi yookaan ammoo singular plural addaan baafachuu qabda eegas ammoo verbi kee verbi siri goote addaan fayyadamuu dandeetta jechuudha kanaaf barumsa kenna kana kana fakkaata I hope you like it my video barumsa kee kana jaalatan jedhee abdii qaba gaafii qabaatan yeroo hundayyuu comment irratti nagaafadhaa oromsaati ammoo bilbila oromsaa isinii kennuu danda'a jechuudha hadhaaf nagaatti naa tura jechuudha yeroo biraa barumsa biraatiin hanga walitti deemnutti fayyaa ta'aa siyaa bye